Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa nama hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Sirnoota darban keessaa jaarraa tokko walakkaa oliif uummanni Oromoo siyaasa giddugaleessa keessa moggaatti dhiibame cunqurfamaas turuu wareegama ilmaan isaatiin biyya bulchaa jira. Uummata Oromoo siyaasa giddugaleessa keessaa kan moggaatti dhiibu qofa osoo hin ta'in maqaa jimbiinsaa itti moggaasuun eenyummaa aadaa fi seenaa isaatti akka hin boonnee fi ijaarsa biyyaa keessattis gumaacha inni qabu gatii dhabsiisuuf hojjetamaa ture. Irreechi bakka aadaa fi duudhaa Oromtichitti mul'atu ta'uu qofa osoo hin taane miliyoononni bakka itti wal gahan waan ta'eef quuqqaa isaallee baasee bakka itti dhageessifatu ta'ee tajaajileera. Ajandaa keenya har'aas irreechi dhiibbaa Oromummaa ragahaa ture hawaasa addunyaatti beeksisuuf maal gumaachee kan jedhu irratti xiyyeeffata. Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaa obbo Olaanaa Tashoomaa qalbeessa takkaaliintu dubbise kunuuti. Irreechi irreedha gaafa jedhamu maal jechuudha mee? Irreechi irreedha kan jedhamu lafuma keetu hin ta'in haala qabatamaadhaa fi irreechi oolmaanni Oromoodhaaf oola irraa ka'eeti. Oromoon kanan dura faffaca'ee ture amantii garaagaraa qabatee siyaasa garaagaraa qabatee gosaan illee garaagarummaa kan qabuu fi garaagarummaan iddoo teessuma qubsuma isaa garaagara ture. Akka walootti wanni Oromoon qabatuu fi iddoo wal argee Oromoodhaa dhimmoota diinagdee siyaasaa fi aadaa isaa irratti dhimmoota haala qabatamaa naannoo isaa irratti bakka tokkotti waltajjii tokkotti miileena ta'ee argamaa turee fi rakkoo naannoo isaatti bakka ibsachuu dadhabe haala qabatamaa qeesaa keessatti dubbachuu bakka dadhabe waltajjii ta'ee fi Oromoodhaa fi miiloononni bakka tokkotti waa'ee siyaasa dinagdee fi hawaasummaa Oromoo iddootti haasa'aa waan ta'eef irree Oromoo ta'ee jechaadha. Irreechi kaleessaa dhiibamaatti ture hundi keenya iyyuu waan beeknudha. Har'a garuu sirna ta'eetiin mootummaan milkaa'ina isaatiif tumsuu irratti kan argamu. Qabsoo Oromoo kana itichuu keessatti gahee akkamii qaba? Qabsoo fincila diddaa garbummaa jedhamee daangaadhaan daangaatti qabsaa'amaatti ture wayyaanee irratti addabaabaayii masqalaa irratti akkaataa ittiin ijoolleen keenya salphatan kan agarsiisu viidiyoowwan tokko ba'aatii turani keessumaa poolisoonni akkaataa isaan ittiin dhiitaatii turani har'a garuu dololloo buddeenaatti irreeffatamaatii jira kun maal namatti agarsiisame? Kanaan dura Oromoon rakkoo cunqursaa ture rakkoo dhiibamuu ture rakkoo siyaasa biyya sanaa keessatti uummanni guddaan kun iddoo isaan malu argachuu dadhabuurraan akkasumas immoo dinagdee isaa of ta'ee to'achuu naannoo isaa uummanni kun ofii isaatii akka of hin bulchine akkasumas immoo gaheen biyya kana keessatti karaa walqixxummaa ta'een karaa ijoollee qabuun biyya kana hoogganuu qabu uummata guddaa kana ta'uudha qabu ture isa kana waan fedhii isaatii kana yookaan waa'ee shoora isaa kana akka inni dubbachuu hin dandeenye fi naannoo isaattis kanatti duratti siin kaasaa ture rakkoowwan gurguddaan siyaasi diriira ture uummata kana miidhaa ture siyaasa kana bakki inni itti cabsee Oromoon dhufee bakka irreechaa kanatti dhiibbaawwan kana akka imeejii yookaan immoo ilaalama addunyaa akka argatan akka dhimmoota dippiloomaatota addunyaa bira akka ga'u cunqursaan Oromoo kun immoo dhiibee uummaticha akka sochoosu bakka marabbii fuula duraaf akkamitti qabsoon hoogganamuu akka qabu bakki inni itti walgahii mari'ataa ture keessattuu dargaggeessa Oromoo anaafattis kanuma beeknu waa'ee siyaasa keenyaa bakki nuyi itti kallattiin itti adeemaa jiru irraa argannu irreecha irratti ture. Irreechi bakka waaqeffannaati bakka amantii bakka aadaati garuu rakkoo keenya iddoon tokko lama jennee taasisuu dandeenyu bakka irreechaa kana ta'uun beekame malaa fi marabbii akkasumas immoo kallattii siyaasa keenya fuula dura kana akka kallattii tokko fudhannee baanu wal argii humna akka nuu ta'u Oromoon inni kaabaa dhufe bahaa dhufe lixaa dhufe akkanatti baay'achuun isaa dargaggeessi onnee qaban akkasii dargaggeessi waa gaafachuu danda'a bakka irreechaa kanatti wal gahanii
qabsoon Oromoo fuula duratti akka tarkaanfatuu fi bakki itti humna waliif ta'aa turan, bakki itti marii waliif ta'aa turan, bakki itti ilaalama saffummaa humna Oromoon qabu bakki itti guddummaa Oromootti argitus dargaggeessa humna qabu, dargaggeessa baay'ina qabu iddoo tokkotti argaa turte irreecha irratti. Kanaaf qabsoowwan karaa dhiibbaa sirna yeroo sana wayyaaniidhaan hogganamu cabsuu keessatti qaama siyaasaa akka dhaabbata tokko ta'ee uummata kana gar tokkotti akka inni dhufu kan godhe isa siyaasa yeroo sana OPDO deeggarus, isa siyaasa ABO deeggarus, isa siyaasa KFO deeggarus waltajjiin iddoo tokkotti dhufee waa'ee Oromoo waloo fuuldura Oromoo akeekuu danda'u iddoo irreechaa kanatti geggeeffame. Kanaaf irreechi ce'umsa har'a arganne kana, ifa har'a arganne kana, dimokiraasii diriiree jiru kana, mootummaa har'a Oromoodhaan hoogganamu kana fiduu keessatti akka jaarmiyaa tokkotti tajaajilaa tureera. Jaarmiyaa amantaa qofa osoo hin ta'in, jaarmiyaa aadaa qofa osoo hin ta'in, jaarmiyaa siyaasaa tokko ta'ellee hoogganaa Oromoo kana akka geessuuf ta'ee jira kan beeku. Tole bara 2011 jalqaba gaafa Oromoo Finfinnee irreeffannaa eegalu jiraattonni magaalaa Finfinneedhaa balbalatti cufachuutu himama. Dhimmi sun amma fooyyeera jechuu dandeenya? Persentii 100 fooyyeera jechuu dandeenya. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafa sana Finfinneen Oromoodhaaf karaa Oromoo ta'uun kan irreecha bara jalqabaa sana geggeessine bishaan illee iddoonni dhugan dhabamee dhaabbileen daldalaa daldala isaanii cufatanii dhaabbileen geejjibaa geejjiba isaanii daandii irraa maqsanii yeroo sana ilaalama hamaa akka ta'utti yeroo irreechi magaalaa Finfinneetti deebi'ee malkaan isaa qabu kana akka diinaatti ilaalamaa ture. Oromoo hubachuu hin dandeenye, gaarummaa Oromoo, guddummaa Oromoo, akkasumas immoo qajeelummaa Oromoo, nageenya Oromoo hubachuu hin dandeenye. Magaalaan Finfinnee kunis immoo ilaalama barsiisataa fi taateewwan kanaan dura sirnoonni darban waa'ee Oromoo dubbataa turan uummata kana akka gurraachessu, uummata kana akka sodaatamu ta'eetu guyyaa ayyaana waliinii kana, ayyaana biyya ijaaruu kana, ayyaana tokkummaa fidu kana, ayyaana ambaasaaddara biyya kanaa ta'uu danda'u kanatti balbala cufame. Kuni gaan humnaan jijjiirsa odoo hin ta'in hubannoodhaan waa'een irreechaa dargaggeessa Oromoo kanaan dura bakka irreechaa irratti bakka okkaraa kan ture. Guyyaa dukkanaa, guyyaa naasuu jedhamee kan sammuu uummataa keessa seene suni uummanni miiliyoona 7 hanga 10 ta'u kun hora Finfinneetti bahee namni tokko odoo bishaan hin jigsin, odoo burcuqqoo tokko hin cabsin nagaadhaan magaalaa guddoo biyya keenyaa, magaalaa guddoo naannoo keenyaa Finfinnee irratti irreeffatee galuunsaa kun waa'een irreechaa lakkaa akkuma dubbatamu waa'ee nageenyaati, waa'ee tokkummaati, waa'ee waaqa galateeffachuuti, waa'ee waaqayyoon beekuuti kan jedhu ta'uun hubatanii kana biraan immoo waltajjiiwwan marii hawaasaa hubannoo waa'ee irreechaa kun kanaan dura warra dalga hubatanii akka hubatamu waltajjiin naannoo federaalarraa hanga naannootti, hanga kutaa magaalaatti, hanga aanaatti, hanga gandaatti hubannoo guddaan marii hawaasaa taasifame. Karaa miidiyaatiinis barsiifannaan hubannoon hedduu kennamaa ture. Waltajjiiwwan fooranii garaagaraa irratti waa'een irreechaa barsiifame. Yeroo ammaa kana magaalaan Finfinnee akka guyyaa daldalaa tokkootti, akka guyyaa gabaa guddaa tokkootti biileenaan irreecharraa bu'aa buufachuu hubatanii jiru. Irreechi guyyaa diinagdee ta'uu hubatanii jiru. Guyyaa maallaqni biileenaan lakkaa'amu socho'amu ta'uu hubatanii dhaabbileen tajaajila turistii kanneen akka hoteelaa, kanneen akka roojii, kanneen akka manneen nyaataa kun odoo irreechiin jalqabee yeroo ammaa kana dhufanii akkamitti isin wajjin hojjenna, akkamittiin guyyaa kana gatii madaalaadhaan uummata tajaajiluu danda'an jedhanii ofii isaaniitii biiroo dhufanii nu gaafataa jiru. Magaalli Finfinnee kana qofa miti warra daldalu qofa osoo hin ta'in uummata kutaawwan Oromiyaa hundarraa simatu. Biyya alaarraa kan dhufan kanas gamtaadhaan dhaabbatanii obaasanii nyaachisanii baga nagaan dhuftan jedhanii simatanii karrawwan Finfinnee 5 irratti uummata kana simachuu jalqabanii simachuu qofa miti irreechi keenya jedhanii aadaa isaanii uffatanii aadaa Oromoo odoo hin ta'in of ta'anii akka dhufan. Fakkeenyaaf Walaayittaan Walaayittaa ta'e akka dhufu, Amaarri Amaara ta'e akka dhufu, Tigireen uffata Tigireetiin faayamee guyyaa Oromoo kana guyyaa guddaa kana ayyaana sabaaf sablammoonni irratti hirmaatan ta'e ayyaana biyyaalessaa ta'uudhaan tokkummaa Oromoo cimsuu bira darbee magaalli Finfinnee akka ayyaana isaatti uummanni magaalaa Finfinnee keessa jiraatu akka guyyaa gaafa cuuphaadha, akka guyyaa masqalaatti fudhatee ayyaana kana akka kalaqiitti akka kunuunsuu fi gahee guddaan qabatee jira. Ammatti hubannoon jiru waggaa bara jalqabaatiif waggaa ja'anarraatii fi har'atti jiru garaagarummaa guddaa kan qabu ta'uu isaati. Yaadannu laattaniif guddaa galatoomaa. Galatoomaa. Kan dhaggeeffataa jirtan oduu OBN irraa isiniif darbaa jirudha. Oduu taanutu wayitan darbu ayyaanni irreechaa hambaalee addunyaa ta'ee akka galmaa'u duudhaa fi safuu sirna gadaatiin kabajamuu akka qabu dhaamame.
Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa milkaa'ina kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi Harsadeetiif qophii jiru ilaalchisee miidiyaaf ibsa kenneera. Girmaa Hundee. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa milkaa'ina kabaja ayyaana Irreecha hora Finfinnee fi Harsadeetiif qophii taasifame ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamilaa Simbiruun milkaa'ina ayyaanichaatiif qophiin barbaachisu taasifamuu himan. Ayyaanni kun tokkummaa jaalala kan cimsu kan utubu waliin jireenya hariiroo uummata biyya kanaa sabaaf sablammii kan walitti suuf kan waliin jireenya lallabuudha. Kanaaf Oromoon ayyaana Irreechaa irratti ilaalcha siyaasaatiin amantaatiin osoo waliin qoodin abdii birraanii uummataaf qabu qabatee ayyaana kanaan uumaa isaa kan galateeffatudha. Kanaaf akka mootummaatti ayyaana uummanni kabaju kana cinaa dhaabbachuun duudhaa fi sirna isaa eeggatee akka deemu gochuun murteessaadha waan ta'eef gama kanaan hojiileen gurguddaan hojjetamanii jiru. Ayyaanichi tokkummaa fi obbolummaa haala cimsuu danda'uun akka kabajamuuf qorannaawwan sirnicha irratti gaggeeffamanii fi duudhaa sirnichi qabu irratti marii bal'aan taasifamuu himaniiru. Qophii simannaatiinis hirmaattota ayyaanichaa simachuuf qophii gahaan taasifamuu dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu, magaalli Shaggar, magaalli Finfinnee kallattii hundaan uummanni Oromoo duudhaa isaa eeggatee aadaa isaa eeggatee akkuma kaleessa simannaa keessummaan gaafa isatti dhufu kan qabu nyaachisee afee kabajee bulchu. Ammas simannaa addaa keessummoota kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa ayyaana kana kabajuuf dhufan simachuuf qophiin guddaan kallattii hundaan taasifamee jira. Ayyaanichi feestivaala guddaa sadarkaa addunyaatti beekamaa jiru sabaa fi sablammoonni aadaa isaanii karaa obbolummaa cimsuun itti agarsiisan ta'aa waan jiruuf lammiilee biyya alaa diplomaatotaa fi hawaasa diyaaspooraa waamicha taasifameef irratti hundaa'uun dhufaniifis simannaan taasifamuu dubbatan. Ayyaanni Irreechaa qabeenya addunyaatti galmaa'uun guddina dinagdee fi faayidaa turizimii argamu akka argamsiisuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru. Hambaa kiliyaas ta'ee qabeenya addunyaas ta'ee akka ol guddatu dinagdee biyyaas akka guddisuu danda'u gama turizimiitiinis damee turizimii guddaa ta'ee turistoota biyya keessaaf biyya alaa yaa'insa isaa akkaataatti dabaluu danda'uun hojiin guddaan qophiin guddaan gama kanaan taasifamee jira. Sirnichi karaa nagaatiin akka kabajamuuf dargaggoonni fi foolleen hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun nageenya eegsisuu irratti kan hirmaatan ta'as jedhaniiru. Hirmaattoonni rakkoon fayyaa yoo isaan mudate haalli yaalatti argachuu danda'an mijachuus himan. Ayyaanichi fulbaana 25 hora Finfinnee fi fulbaana 26 2017 immoo hora Harsadeet haala obbolummaa fi tokkummaa cimsuun karaa duudhaa isaa eeggateen kan kabajamu ta'us dubbataniiru. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaanis jirama jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.